Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota channel YouTube Abduu Orogaa akkaataa Facebook irraa guyyaa xiqqoo keessatti follow hedduu argachuu dandeessa yookaan immoo follow Facebook irraa follow baay'ee argachuu dandeessan sin agarsiisaa jechuudha. Kanaafuu namoonni immoo follow kan keessan Facebook keessan add friend irra jiru gara follow itti haala kamiin haala isin jijjiiruu dandeessan sin agarsiisaa jechuudha. Barnoota faayidaa guddaa qabu kan namni hundi itti fayyadamuu qabu jechuudha. Facebook keessan haala kanaan nama biraatti yoo mul'ataa jiraate follow irra haala kanaan add friend irraa gara follow itti jijjiirachuu follow irratti yoo jijjiiratan guyyaa xiqqoo keessatti follow hedduu argachuu dandeessu. Akkasuma akkuma beekamu Facebook irraa namoonni baay'ee maallaqa argataa jiru. Follow akkuma takka eegagee namni viidiyoo irra maxxansuudhaan maallaqa hedduu irraa argataa jira jechuudha Facebook irraa. Isinillee haala kamiin keessin follow baay'ee Facebook irraa argachuu dandeessan. Akkasuma haala gubbaarra eegasentanii Abduu Oroo jettanii barreeffattu jira. Facebook YouTube gubbaarra seenu hanga Abduu Oroo jettanii yeroo isin barreeffattan chaanaliin kan isinii baa jechuudha. Kanaafuu asirra eegasentanii Abduu Oroo ni jettu chaanalii YouTube gubbaarratti search yeroo gootan isinii baa profaayilii koo tuquudhaan gara fuula duraa eega dhuftanii viidiyoo bakka jedhana kaawwattu jechuudha. YouTube'aan korraa bakka viidiyoo jedhana kana kaawwachuudhaan barnoota hedduu keessin jala darbee ajjala galtanii argachuu dandeessu. Namoonni haaraa taatan chaanalii kana subscribe hin godhin yoo jiraattan chaanalii kana subscribe ka jettu tuquudhaan all ka jettu gubbaa kaa'uu hin dagatinaa. Waa takka yeroo xiqqoo isinitti fudhata yookaan immoo isin tursiisu subscribe gochuun waa isin miidhu qabu subscribe godhaa isin jedha. Viidiyoo yeroo dhaggeeffattan namoota hedduu bira akka ga'uuf like tuquu share gochuu hin dagatinaa isin jedha. Like tuquun waa takka isin tursiisu like tuquudhaan gruppii adda addaa qobaatan irratti share godhaa isin jedha. Kanaafuu Facebook keessan irraa add friend irraa gara follow jijjiirachuu qabdu jechuudha. Facebook irraa namoonni baay'ee maallaqa argataa jiru. Isinillee add friend irraa gara follow jijjiiratan maallaqa irraa argachuu dandeessu. Haala isaa step isaa tokko tokko isin agarsiisa. Amma kana sirreeffachuudhaaf setting kana sirreeffachuudhaaf gara Facebook deemna hundi keenya. Facebook bilbila keessa irra deemuudhaan awwala Facebook keessan haala kamiin jira akkamiin namatti mul'ataa jira isa jedhu ilaaluudhaaf osoo irra hin kaawwatin duratti profaayilii keessan tuquudhaan kan isin Facebookiin koo haala kamiin namatti mul'ataa jira seeruuf add friend namatti mul'atamoo follow dha kan inni namatti mul'achaa jiru. Follow irra jira add friend irra jiraate kuma ol darbuu hin danda'u. Kanaafuu hundi keessan follow irra kaawwachuu qabdu jechuudha. Tuqaas sadeen tuqxu profaayilii tuquudhaan tuqaas sadeen eega tuqxanii view as ka jette tuquudhaan haala inni namatti mul'achaa jiru ilaaluu dandeessu jechuudha. View as ka jettu kana yeroo isin tuqxan amma kana fakkeenyaaf follow irra jira jechuudha. Namoonni biraa follow na deebisu jechuudha. An add friend oguun gaafadhutti namni biraa follow na gochuu danda'a Facebookiin koo. Amma kan keessan add friend irra jiraachuu danda'a jechuudha. Mee fakkeenyaaf gara setting deemee add friend irratti jijjiiree sin agarsiisu. Add friend jechuun haala kamiin kan inni namatti mul'achaa jiru isa jedhuuf gubbaarraa ammallee tuqaa sadii tuqu setting ni tuqxu profaayilii keenya tuquudhaan setting tuquudhaan ol xaa'uudhaan raawwalee kanaaf Facebook keessan keessaa jechuudha. Raawwalee kana eegala dhoftanii asirra ganjallaa kana maal jedhe jira. How people can find my content ka jedhu kana how people can find my content you ka jedhu tuquudhaan asirratti your friend os friend irra jiraacha who can send your friend request godinyaa keessanii maal akka isin godhu Facebook irratti maal irra kaawwattu isin jedha. Everyone irra isin kaawwattan add friend isin gochuu danda'a jechuudha. Yoo isin immoo friend os friend ka jedhu irra kaawwattan namni biraa follow isin gochuu danda'a jechuudha. Namni godinyaa isiniif hin taane follow isin godha jechuudha. Namoonni biraa garuu follow isin godhee jiru kana booda gaafii isuma comment isin kaa'uu danda'a. Namni godinyaa isin hin ta'in yookaan saahiba isin hin ta'in follow isin godha jechuudha. Dudduubatti deebi'uudhaan irra haa ilaallume Facebook keessaa dudduubatti deebitanii profaayilii keessan tuquudhaan profaayilii keessan tuquudhaan view as ka jette oguu isin tuqxan haala inni namatti mul'atuun ilaaluu jirra jechuudha. Hamma nama biraatti haala kamiin kan inni mul'ataa jiru add friend ka jedhu irra jira jechuudha. Facebook keessan add friend irra jiraate follow isaa 5,000 oguu ganii dhaabbataa 5,000 ol darfachuu hin danda'u. Kanaafuu add friend irra ka jiru kana follow akka namatti mul'atu gochuu qabdu namni hundinuu. Kanaafuu kana gochuudhaaf gara setting osoo hin deemin asirratti professional mode irra kaawwachuu qabdu. Professional mode jechuun karaa darajaa maallaqa argachuurra akka isin yoo isin kanarra kaawwattan Facebookiin darajaa maallaqa irraa argachuu isiniif qoxxoraa yookaan immoo Facebook keessa irraa isin viidiyoo gadhiifattan maallaqa isin herreeguu danda'a jechuudha. Tuqaa sadeen tuquudhaan karaa sirrii ta'een follow irra kaawwachuu yoo barbaaddan karaa setting osoo hin deemin asumarraan turn on professional mode ka jedhu kana irra kaawwachuu qabdu yookaan on gochuu qabdu jechuudha namni hundinuu. Professional mode yoo on gotan accounting keessa illee eegumsa guddaa qabaachuu danda'a sin jedha. Kanaafuu kana turn on professional mode ka jedhu kana irra tuquudhaan gara fuula duraa deemtu turn on ka jettu kana hammallee gad dhufuudhaan ni tuqxu jechuudha. Turn on irraa oguu isin kaawwattan accounting keessan Facebook isiniif jabeessa yookaan isiniif eegaa hammallee accounting keessan follow guddaa ni argata follow isaa ol fiigaa jechuudha. Ganjallaa ka dhufuudhaan haala kanaan setting kana kanneen kana dubbifachuudhaan eega dubbiftanii ganjallaa kana turn on ka jettu ni tuqxu isin gara fuula duraa deemuudhaaf turn on ka jettu tuquudhaan gara fuula duraa deemtu.
ammallee ganjallaa kaa dhufuudhaan gaa next gochuudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Next ka jette kaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu asirratti siitingi labasii baasaa next ni gootu ammallee gara fuulduraa deemtu ammallee next ni gootu. Kanneen kana public irra kaawwachuudha yookaan sadiin isaa public ka jettu gubbaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Kana boodallee irra kaawwuu danda'ama. Garuu amma public numa irra kaawwachuudhaan ganjallaa kana next gochuudhaan confirm ni gootu siitingi kana hundaayyuu jechuudha. Bakkatti edit siitingi ka tuxxa yoo tuxxan dhiqata public irra jiraachuu qaba hundi isaa. Garuu wantoota namoota mul'atu yookaan namni isin deebisuu qabu amma hankoo confirm godha isin edit gootanii sirreessuu dandeessu. Hunda saa yoo sirreessuu barbaadan garuu public irra kaawwachuu qabdu. Siitingi hunda sirreessuu yoo barbaadan public ka jedhe kaawwadhaati itti fayyadamaa isin jedha. Kanaafuu ganjallaa kana gaa eega tuqxanii gaa asirratti gara fuula duraa isin oofaa jechuudha. Hamma professional mode turn on gochuutti jirra jechuudha yookaan gara fuula duraa deemaa jira. Kana lamaan on gochuudhaan public irra jiraachuu isaa eega laaltanii ganjallaa kana den ka jettu kana yeroo takka irra tuqxu jechuudha. Gara dhumaatti deemuu jirra. Amma gara dhumaatti deemaa jirra jechuudha. Star irraa maallaqa argachuu dandeessu ni jira. Dandeettii viidiyoo irra maxxansuu qabaattan Facebook irraa maallaqa argachuu dandeessu. Follow kuma ol yoo darfattan. Kana guyyaa biraa sin agarsiisa. Hamma next gochuudhaan gara fuula duraa ni deemtu ammallee. Asirratti gaa hamma dhumachuutti jira. Kanaafuu ganjallaa kaa dhufuudhaan gaa ammallee next ni gootu. Next eega gootanii gara fuula duraa isin oofaa professional mode itti banattaniirtu jechuudha. Amma fakkeenyaaf haala kanas ni baasa. Profaayilii keessan akka eegumsa qabu yookaan akka isin ta'e isin agarsiisaa jira jechuudha. Kanaafuu asirratti gaa speak osoo hin taane next ka jettu tuquudhaan gara fuula duraa deemtu ammallee asirratti jechuudha. Next gochuudhaan gara fuula duraa dhuftanii dhumataa jira jechuudha. Gootu professional mode dashboard ka jiru kaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Hamma professional mode itti banannee jirra jechuudha. Facebook keessanitti banattanii jirtu dhumattee jira. Kanneen kana guyyaa biraa sin agarsiisaa. Kana sadiillee right gochuu qabdu. Kana guyyaa biraa sin agarsiisaa. Hamma gaa turn on goonee jirra jechuudha. Kanaafuu dudduubatti deebi'uudhaan tuqaas profaayilii keessa irra tuquudhaan haa ilaallu akka inni namatti mul'atu hamma irra deebine profaayilii keessa tuquudhaan gaa hammallee tuqaas sadeen sana tuquudhaan haala kamiin namatti mul'ataa jira isa jedhu haa ilaallu isiniin jira. Hamma tuqaas sadeen sana eega tuqxanii view as ka jette kaa tuquudhaan ilaaluu qabdu ammas akka inni nama biraatti mul'ataa jiru jechuudha. Hamma follow irra jira jechuudha. Nama biraatti haala kanaan mul'ata. Follow sin godhaa. Follow keessan akkasuma hanga 100 ol fiiguu danda'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan ka Facebook nama hundaa jiraachuu qabu. Namni baay'een haala kanaa itti fayyadamaa jira. Akkaawuntii kana namni hin beekne jiraatan follow godhaa sin jira. Facebook kana follow gochuu hin dagatanaa sin jira. Ammallee namoonni haaraa yoo jiraatan gaafii waa'ee Facebook irraa sin hin galle yoo jiraate commentii na barreessaa sin jira. Barnoota Facebook hedduu agarsiisan jira. Channel koo jala gara irraa baradhaa jira. Waa'ee Facebook garraagaa wantoota isin galuu dee jiraate commentii na kaa ammallee namoonni haaraa taatan follow gochuu YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatanaa sin jira. Walaa jajjabeessinu barnoota kana keessaa waan isin galuu dee yoo jiraate commentii na kaa sin jira. Barnoonni irraa asumatti dhaabata. Guyyaa ittaanuun hanga walitti deemutti nagaan turaa sin jira. Gaafii qabaattan commentii na kaa barnoonni Facebook hedduu jira. Guyyaa biraa sin agarsiisaa nagaan naa tura.